Hashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya amma gara oduutti isin dabarsaa. Itiyoophiyaan waraana isii gugurdaadhaan daangaa Soomaaliyaa seentee Soomaalee guutuutti kontirooltee akka jirtu gabaafameeti jira. Akkasuma warra Somaaleef ergite irrattis waraanni Itoophiyaa guutuutti akka dhuunfatee jiru akkasuma Somaalee guutuu marsee jirus gabaafameeti jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya amma oduu bal'inaan. Soomaaliyaan akka duraan fokkortu san naannoo ganda isii ollaa hunda deemtee kadhachaa turte akkasuma yeroo ammaa waraanas akka seentu hamilee akka waan hin qabneetti gabaafamaati jira. Akkasuma waraanni shororkeessitoota Alshabaabaas waraana guutuu leenjifatee akka seera isaa eegate guutuu Somaalee weerarsuudhaaf waraana Masriin Soomaaliyaaf kennite akka dabarsitee Somaalee Alshabaab akka harka galaa jirus gabaafamee jira. Nageenyi dhabamuun naannoo Amaaraa keessaa barnoota manneen barnootaa dhuunfaas ta'e kan mootummaa magaalaa Baahir Daar danquusaa maatiif barsiistonni ibsanii jiru. Magaalattii keessatti dhoo'insi wal duraa duubaan mudachuusaan aangawoonni jimaata darbe ijoollee keenya mana barumsaatti akka fudhannu erga nutti manii qabee ijoollee keenya mana barnootaatti erguu dhaabneerraa jedhan. Dhoo'insi kun kan mudate mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa Adventistii dabalatee bakka adda addaatti ture. Hoogganaan waldaa manneen barnootaa dhuunfaa magaalattii Mangashaa Tafarraa VOA'f akka himanitti manneen barnootaa banaatti jiru warri ijoollee garuu ijoollee isaanii ergaa hin jiran jedhan. Manneen barnootaa dhuunfaa 120 magaalattii keessatti argamu. Hoogganaan kutaa barnootaa magaalattii Dr. Mulunee Habee akka jedhanitti jimaata onkoloolessa 4 bara 2024 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Adventistii keessatti dhoo'insa mudateen booda barattoota lamaaf barsiisaa tokkorra miidhaan ga'uusaa ibsaniiru. Amma aangawoonni nageenyaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Adventistii keessatti dhoo'insa mudateen booda barattoota lamaaf barsiisaa tokkorra miidhaan ga'uusaa ibsaniiru. Amma aangawoonni nageenyaa ramadamuu isaanii ibsanii warri ijoollee isaanii gara mana barumsaatti akka deebisan waamicha dhiyeessaniiru. Gabaasa dilbata jechuun onkoloolessa 6 bara 2024 koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa baaseen qaamoleen martinuu namoota nagaaf qabeenyaa siivilii irratti xiyyeeffachuurraa akka of qusatan gaafatee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaw gabaasteetti. Oduun keenyatti aanus haala nageenya naannoo Amaaraa keessa kan turu yommuu ta'u, tokkummaan mootummoota haleellaa hojjettoota gargaarsaa irra ga'u irraan kan ka'e hojii gargaarsaa naannoo Amaaraa keessa jiru dhaabuuf akka yaadu beeksisee jira. Tokkummaan mootummoota ajjechaa hojjettoota gargaarsa namoomaa irratti raawwatame hordofuudhaan gargaarsa nyaataa deddeebisuu dabalatee hojii gargaarsaa naannoo Amaaraa keessaa dhaabuuf yaada akka jiru wixinee yaadaa dippiloomaatota lamaan mirkanaa'e ibsee jira. Ji'oota 6 jalqabaa bara 2024 keessa hojjettoonni gargaarsaa 5 ajjeefamaniiru, 10 miidhaan qaamaarra ga'eera, 11 garee yakkamtoota eenyummaan isaanii hin beekamneen butamuu isaanii galmeen hagayya bara 2024 mul'isee jira. Galmeen fuula 3 qabuuf kan keessoo ta'e kun akka tuqetti tokkummaan mootummoota yeroodhaaf hojii gargaarsaa naannichaa keessaa dhaabuuf cimsee yaadaa jira jedha. Dhaabbileen kan mootummaa hin ta'iniif arjoomtonni hedduun tarkaanfii kana duraanuu mormaniiru jedha. Maddeen 3 kanneen wixinee kana keessa beekan. Hojiin gargaarsaa dhaabachuun namoota naannoo Amaaraa keessaa lubbuun jiraachuuf gargaarsa nyaataa irratti hirkatan kanneen miliyoona 2.3 ol ta'an irratti dhiibbaa hamaa akka fidu dhaabonni arjoomtotaa lamaaf dhaabonni kan mootummaa hin ta'in kanneen hojii dhaabuu kana mormaniif maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan Rooyitersiif himaniiru. Naannoo Amaaraa keessaa uummanni miliyoona 36 ol kan jiraatu akkasumas baqattoota 1000 lakkaa'aman kanneen lola biyya ollaa Sudaan keessaa baqataniif bakka dahataati. Wixineen yaadaa Ochaan barreeffame kun gareelee arjoomtotaa, dhaabolee dhuunfaaf ejensiiwwan tokkummaa mootummootaa dabalatee garee gargaarsa namoomaa damee Itoophiyaaf ergamee jira. Ochaan wixinee yaadaa kenname kanaaf deebiin kennine. Dubbiimaan mootummaa federaalaa Itoophiyaa, ministiriin dhimma alaaf aangawoonni naannoo Amaaraa yaada Rooyitersiin gabaafame kanaaf deebii hin kennin jiru. Xumura torbaan kana koolugaltoonni 230 odola Giriik Kireetee dhaqqabuun isaanii gabaafamee jira. Xumura torban kanaa godaantota 230 ta'an yabala xiqqoodhaan galaana Meeditiraaniyaan qaxxaamuranii kaaba Afrikaa irraa gara odola Giriikii gama kibbaa Kireeteetti ce'anii jiran. Odolli gama kibbaa kun bara kana godaantota Liibiyaa irraa garba Meeditiraaniyaan qaxxaamuran balaaf saaxiluuf bakka ijoo ta'ee jira. Mootummaan Giriikii wiirtuuwwan adeemsa godaantotaan maallaqaan deeggaruudhaan aangawoota Kireetee gargaaruuf yaadaa jira. Liibiyaa irraa qaxxaamuruudhaan bakka sana dhaqqabuuf yoo xiqqaate guyyaa 2 fudhata. Namoonni 10 ol ta'an bidiruuwwaniin dhuma torban darbee gara Kireetee gahan garee seeraan ala
ala nama deddeebisan keessa jiru jedhamuudhaan shakkamanii to'annoo jala oolaniiru. Aangawoonni Giriikii akka jedhanitti lola Libaananiif Gaazaa keessaa dheessuudhaan lakkoofsi baqattootaa gamas dhaqqabanii dabalaa adeemeef of qopheessaa akka jiran himaniiru. Godaantonni Kireetee dhaqqaban martinuu akka jedhanitti andaara galaana Liibiyaa Tobruuk irraa ka'uu isaaniif namoota seeraan ala nama deddeebisaniif tokkoon isaanii yuuroo 9,000 kaffalan. Jimaata darbe godaantonni Kireetee dhaqqaban 100 ol ta'uun gabaasameera. Waraanni Israa'el wiixata kaleessaa bakka Hamaas qabatee jiru kan guutummaa Gaazaa irratti fuulleeffachuun haleellaa raawwachuusaa beeksise. Waraanni Israa'el wiixata kaleessaa adda waraanaa lamaan haleellaa qilleensarraa raawwate yoo ta'u, qabiyyee Hamaas ka guutuu Gaazaa keessaaf loltoota Hezbollaa Libaanan keessatti argaman irratti ka qiyyaafate yoo ta'u, erga Hamaas Israa'el gama kibbaa haleelee waraanni yeroo ammaa guutummaa naannoo sanaaf sodaachisaa ta'e ka'e waggaa tokko guute. Gaazaa keessa qiyyaafate jiru bakka Hamaas irraa rookeettiin furguggifame of keessaa qaba. Hamaas wiixata kaleessaa magaalaa guddoo Israa'el lammataa akka taate Tel Aviiviif naannoo daangaa kibba Israa'el cina jirutti rookeettii dhukaasuusaa beeksise. Israa'el akka jettetti Tel Aviiviif giddugaleessa Israa'el keessatti saayiraniin kan dhagahameef dhukaasa Gaazaarraa dhuka'eef deebii kennuuf jecha. Waraanni Israa'el wiixata ganama barii dugdee Gaazaa kibbaa naannolee 4 kanneen jiraatan gara gargaarsi namoomaa jiru jedhamu andaara Almawaasiitti akka deeman itti himuudhaan gocha shororkeessummaa Hamaasiin raawwatamuuf humna cimaa ta'een deebiin kennamaa jedhee jira. Jiraattonni Gaazaa gama kaabaas gamasii akka bahan ajaji kan itti kenname yoo ta'u, tokkummaan mootummootaa akka jedhetti ajaji sun lammiiwwan Faalisxiin 400,000 ta'an gara Almawaasii kan duruu namaan guutametti akka deeman dhiibbaa irra kaa'eera. Libaanan gama kibbaa keessaa waraanni Israa'el akka jedhetti jeettiiwwan isaa manni Hezbollaa 120 haleelan. Keellaaleen Hezbollaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya waraanni Masrii Soomaaliyaa keessatti bu'e. Soomaaliyaa keessa waraana buusee Masrii waraana guddaa markaba guddaadhaan feetee Soomaaliyaa keessatti buuste. Soomaaliyaa keessatti buuftee harka shororkeessitootaatii galchuudhaaf gisee karaa Maqdashootiin bahariin hin seenu. Gisee karaa Maqdashootiin gartee waraanni markabaan seenu. Waraanni Soomaalee Maqdashoonis simate. Eegaa simatee irraa gara waraana isaatiin ni fudhate. Kaambii laayee fi kaambittiin ni galche. Osoo achirraa lamas hin buliin Alshabaabiin dhukkeedhaan itti kaasuudhaan waraana gama tokko irraa akka fudhattee jirtus gabaabameeti jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana Soomaaliyaa keessa Soomaaleen akka Alshabaab irra irree hin qabne argameeti jira. Amma durallee kaambii seentee waraana mootummaa agartee meeshaa waraana gurguddaa fudhatteetiin turte ammas itti deebitee gartee bombiidhaan dhooftee magaalaa keessaa waraana guurratteetiin turte. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Masriin Soomaalee waraana kennituuf Soomaaliyaan gartee biyya of dandeette waan hin taaneef biyya waraana ofirraa qolachuu hin dandeenye fi biyya shororkeessitoota ofirraa dhoowwuu hin dandeenye. Kanaafuu biyya isii keessa shororkummaan uumuudhaan gaabbii hedduu keessa galee jira akka waan jiruutti pirezidaantiin naannoo Soomaalee Maqdashoo Hassan Sheikh Mahmud muddama keessa akka galee jiru gabaafamaati jira. Akkasuma itti aansuudhaan waraanni Itoophiyaa guddaan akkuma jiruudhaan magaalaa gugurdoo akkasuma eerpoortii kan Maqdashoo hin taane guutuun guututti waraana Maqdashoo kan hin taane gara biraatiin hundayyuu akka waraanni Itoophiyaa dhuunfatee jiru gabaafamaati jira. Hanga Puutilaandii fi hanga Dooloo akkasuma daangaa Somaalee akkasuma guutuu Somaaleelaan akkasuma naannoo adda addaa naannoo xixiqqoo fi gugurdoo akkasuma eerpoortii xixiqqoo fi gugurdoo kan Somaalee Maqdashoo hin taane hundayyuu akka Itoophiyaa harka jirtu gabaafamaati jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya waraanni biyya san keessa jiru kan gaanfa Afrikaatiif Alshabaabii Somaalee irraa eeguu ture yeroo ammaa kan akka Somaalee guutuu qabateetiin jiru waraana yoo xiqqaate waraana 7,000 akka ga'u gabaafamaati jira. Waraana 7,000 akka gaanfa Afrikaa Somaaliyaa keessa taa'ee eegaa ture yeroo ammaa kana waraanni Itoophiyaa guutuun guutuutti asii kan itti ergame guutuun sanii walitti dabalamee akka jiru gabaafamaati jira. Somaaleen wartee waraana sana akka Itoophiyaan irraa baaftu jechuudhaan gabaasa dabarsitee turte Itoophiyaan hin baasu jechuudhaan guutuun guutuutti Somaalee akka dhuunfatu waraanni sun Itoophiyaan gabaasteeti jirti. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya hamileen gisee ammaa ganda fiiganii Itoophiyaan hidhoofna jedhanii fokkoran sun yeroo ammaa kana akka fashalaa jirtu gabaafamaati jira. Gama biraatiin Itoophiyaa fi Somaaleelaandi mallattoo walii galaasan akka hojiirra oolchaa jirtu
gabaafameeti jira. Akkasuma bishaan baharaa bakki Itoophiyaaf dabarfamee kennamu hundi mallattaa'ee akka jiru gabaafamaati jira. Itoophiyaan guutuun guututti waraana isii akka achi buusaatiin jirtu akkasuma kaambii akka tolfataatiin jirtu ilaa hanga Somaalee Puutilaanditti guutuma hanga Somaalee Puutilaandii akka Somaalee Hargeysaa guutuu kaambii gugurdoo akka achitti buusaa jirtu baara irratti gabaafamaati jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya hamileen Somaaleen fokkoraatiin turte akkasuma Masriinis akkasuma gama biraatiin Eertiriyaanis harka keessaa qabdu waraana leenjiftee Somaaleef kennite akkasuma ufiillee waraana ergitee fi akka jirtu gabaafamaati jira. Garuu milkaa'uu hin dandeenye ka jedhu yeroo ammaa kanatti milkaa'uun hamilee harkaa badee Eertiriyaan akka waraana ofii keessaa baafataatiin jirtullee gabaafamaati jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Abdul Fattah al-Aziizii waraana isaa achi buuse san akka Al-Shabaab harka galaa jiru shakkii akka waan qabuuf gaabbii keessa akka galee jiru gabaafameeti jira. Osoma kun kanaan jiruyyuu Al-Shabaab dhiyoo kana kaambii seentee waraana gugurdaa harkaa guurrattee akka turtollee gabaafameeti jira. Yoo xiqqaate fooqii takka bombiidhaan dhooftee miidhaa nama hedduullee akka irra geessitee jirtullee gabaafameeti jira. Itoophiyaan takkayyuu biyya namaa galii jilbiifattee hin beekne ammallee jilbiifachuufillee hin teene kanaafuu akka itti fuufaatiin jirtu waan jette sanillee akka galmaan geettu akkuma itti fuuftetti akka jirtutti gabaafamaati jira. Haasa dhiyoo kana gartee marii Awurooppii keessatti ta'an akkasuma pirezidaantiin ajaalaa akka Itoophiyaa haasa isaa akka taasise irrattis Somaalee waan kana akka harka keessaa fudhattu akka Somaaleelaandi biyya taatu waan hundaayyuu haasaa taasiseeti jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduun keenya akka guyyaa har'aa kana fakkaata asumaan nu hordofaa isiniin jenna.